demi sagal irra jalqabee hiriirri haala jabaadhaan geggeeffamaa ture. Hiriira keessa san keessatti nama gahee olaanaa taphachaa turte. Egaa namoonni tokko diyaaspooraan haguma aduraatti hiriira kana hifatee manatti galee jira, dadhabee jira, ofiifuu faca'ee jira. Maal jedha warra akka jedhuuf dhaamsatti qabdu maaliin? Maal seete diyaaspooraan faca'uu miti waan fedhan jechuu danda'an isaan olola diinaatiif namni jilbiilfatu hin jiru. Oromoon wanti inni godhu waan goonu mara istirateejiin goonaa yeroo isaa eeggataa goonaa waan agarre yeroo agartetti illee hin gootu waan hundinuu yeroo qaba. Wanti amma godhaa jirru waan sirriiti. Amma deebi'ee ka'uun keessattuu yeroon kun 11 hour isa jedhamu keessatti Itoophiyaan akka biyyaatitti jechuudha. Humni TDF kan kaleessa caccabsinee guyyaa 15tti Maqalee keessaa baasne jedhan hadha Finfinnee keessaa baasuudhaaf deemaa jira. Uummanni Oromoo ammootu yeroo kanatti gadi bahee waan biyyattii sanatti dhufu keessatti ga'ee fi dirqama isaa bahuu baannaan akkuma amma dura marsaalee sadan dhabne marsaan afraffaan illee dhufuuf deema. Kanaaf Oromoon dhugamatti marsaa carraa as deemaa jiru kanatti kan kaleessaa miti akka hin deebine hawwu kamiyyuu yeroon yeroo mana taa'uu miti. Yeroon yeroo cal'isanii miti. Yeroon saba isaatiif falmatanii sagalee itti ta'an. Kanaaf nuti ka'umsi hiriira kanaadha. Oromoo bakka kamiyyuu jiru hirribaa kaasuudha. Hayyoota Oromoo bakka kamiyyuu jiran hirribaa kaasuudha. Aktivistoota Oromoo bakka kamiyyuu jiran hirribaa kaasanii sochii waggaa tokko ol godhaa ture sanatti akka deebinu gochuuf waan ta'eef diinni yeroo hundaa guyyaa ati kufte caccabdee siin jedha. Guyyaa ati dhaabbatte injiru bakka du'ee dhaabbata goggogee jira siin jedha. Kanaaf jaraaf siyaasaa jira waan ta'eef Oromoon taa'ee caqasaa jira. Waan biraati fakkeenyaaf lafa jala wanti hedduu hojjetaatiin baane hiriiraan alatte jechuudha. Amma sanallee fixannee mataa walitti qabne keessattuu hayyoota Oromoo walitti fiduu irratti walitti fidiinsi guddaan dalagamee warri Oromoo koongiresiin ijaarameera. Amma maaltu hafe warri Oromoo koongiresiis ta'e hawaasni Oromoo deebi'ee bakka kaleessa ture sana kaasnee qabsoo Oromoo kana sadarkaa biraatti akka ce'u ammas not only gadi bahu miti. Falli ummata Oromootiif ta'u maali kan jedhullee kaayama adeemaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo eessumaayuu jiru gadi bahee iddoo kanatti bakka kamittuu bakka jiraatutti sagalee uummata isaatiif haa ta'u jedha. Ololaaf hin jilbeeffannu nuti. Galatoomii Rongeessa ta'an walitti deebinee waliin mari'anna. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma argaa jirtanii hiriirri haala ho'aa ta'een itti fufaa jira. Hiriirri kun akka amma dhagaa jirtanitti hiriira gabrummaa dhumaa kan gabroonfataa kaasu qofa malee kan manatti deebinu osoo hin taane hiriira dhumaatii magaalaa diyaaspooraa keessa jirtan hundarraa fakkeenya taatanii hiriira kanatti uummata keenyaaf sagalee ta'u uummata keenya bira dhaabachuu faayinaanshaalii waan barbaachisu hundaan bira dhaabachuu dirqama keenya jechaa jiranii. Egaa kaanii waluma duraa duubaan nama sibba'ee keessaa dubbisaa simbiraan kennaa nu hordofa. Abiy is a war criminal. Ethiopia Prime Minister is a war criminal. We need freedom. We need peace. Stop war in Oromia. Stop war in Tigray. We oppose war in Oromia. We oppose war in Tigray. Support Oromo Liberation Army. We 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 support Oromo Liberation Army. Free John Mohammed. Free John Mohammed. Free Daud Ibsa. Free Daud Ibsa. Free Bakkale Garba. Free Gammachu Ayyaana. Free Abdi Ragasa. Free Abdi Ragasa. Free Najane Gafa. Free Hamza Morada. Free all Oromo leaders. Free all Oromo leaders. Free all Oromo leaders.
We oppose war in Oromia. We oppose war in Oromia. We oppose war in Tigray. We oppose war in Tigray. We oppose war in Oromia. We oppose war in Oromia. We support Oromo Liberation Army. 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 Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a murderer. Abiy is a murderer. Ethiopian government is a terrorist. 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 Ethiopian Prime Minister is a liar. 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 Abiy is a killer. Abiy is a killer. Ethiopian Prime Minister is a killer. Ethiopian Prime Minister is a We killer. oppose war in Oromia. We oppose war in Oromia. We oppose war in Tigray. We oppose war in Tigray. Jirtu Oromoo. Kana booda adde Leeyilaan dura buutuun yookiin waldaa hawaasa Oromoo ibsa ejjennoo yeroo ammaa wajjin wal qabatu nuuf dubbisanii erga isa dubbisanii booda ergaa sun dubbisanii sinaamsaa jenna isaanii. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtanii Oromoon hawaasni magaalaa lakkuu baay'ee dhaadannoo isaa bifa garaagaraatiin argataa jira. Amma sa'aatii ammaa kanatti ibsa ejjennoo pirezidaantii waldaa hawaasa Oromootiin kennamuuf deemaa jira. Kan wajjin dhageenyu ta'a. Statement by the Oromo community of Minnesota on the conflict, human rights violation, and humanitarian crisis in Oromia. The Oromo community of Minnesota is deeply concerned with atrocity, extrajudicial killings, and institutionalized attacks against Oromo civilians, and the continued detention of over 50,000 Oromo political prisoners, including political leaders such as Bakala Garba and the former Minnesota resident Jawar Mohammed by the Ethiopian government. Ethiopia is experiencing unrest, a brutal civil war which has left hundreds and thousands of dead, hunger and displaced. Sadly, the international community has turned a blind eye to the ongoing extrajudicial killings, mass arrests, forced recruitment of child soldiers, and crimes against humanity perpetrated by Abiy's administration in the Oromia region. While we support the call on Ethiopian government by the international community to end the brutal war that is claiming the life of millions of Ethiopians and resort to an inclusive national dialogue, we would also like to urge the international community to pay attention to the atrocities that are being perpetrated by the Ethiopian government in the Oromia region. The urgency. Since the start of the war on Tigray, the Prime Minister has escalated calling for the formation of militias and consecration for children into the army, potentially destabilizing the Horn of Africa. So far, the war has featured atrocity against civilians, internet displacement, a dire humanitarian crisis, and forced recruitment of child soldiers from across the country. As Oromo Americans, we are concerned and are impacted by the conflicts caused displacement, famine, forced military recruitment of minors, human rights abuses, extrajudicial killing, and detention of Oromos in Ethiopia. Therefore, we, the Oromo community of Minnesota, demand the U.S. government to maximize pressure on Abiy Ahmed for an immediate cessation for hostilities in Oromia, remove his military force and Amhara militia from Oromia zone, and choose the path of negotiating cessation of hostilities. To continue pressuring the government to release all political prisoners and pressure all parties to convene to hold an all-inclusive national dialogue and reconciliation led by an impartial international body. To push for an impartial investigation into extrajudicial killing perpetrated by the Ethiopian National Defense Force and Amhara Regional Force and the Amhara militias against civilians in Oromia Special Zone of Amhara Region, Wallo Kamise, Western Zone of Tigray Region,
Matekal zone of Benishangul Gumuz region, East Walaga, and Horo Guduru Walaga zone of Oromia region, to ask the government to allow immediate access to humanitarian aid to relieve the suffering of the displaced and the approximate 500,000 people facing famine-like conditions, to push for an independent investigation into the killing of a famous Oromo singer Hatalu Hundesa, and urge the government to respect freedom of speech and expression. Thank you. Galatoomii Leela egaa akkuma argaa jirtanii ibsa hojjennu keessattuu waldaa hawaasa Oromoo Ministootaatiin ibsa ejjennoo yaada hedduu qabu. Egaa mootummaan nu keessa jirru kun taaksii nurraa buusa waan ta'eef egaa waan akshiinii yeroo dheeraa akka tantamaa akka fudhatu kan jedhu waan garagaraati kanuma fakkaata. Hiriira kuni hiriirri yeroo dheeraaf deemaa jiru. Hiriirri kun hiriira hadha baamee ta'u duwwaa duun taane Oromoon bahaadhiya jirtan kaabaaf kibba jirtanii akka ciman tokkummaadhaanii uummata keenya bira dhaabattanii sirni gabroonfataa kun sirna dhuma yeroo dhumaatiif akka ta'u isin wajjin dhaabanna dhaamsa jedhu uummata biyyaatii dhaamsa garagaraa dhaamsa jabaa ta'e dhaamaa jiranii kanumaan kaa uummanni biyyaas yeroon isaa yeroo dhumaa akka ta'e uummanni keenya uummanni ollaa kennaa ciminnaanii osoo kun irraa dararam osoo kun irraa miidham osoo jabaan isaanii wareegamaa jiru kan du'eef osoo hin laalatin kan hidhaa jiru osoo laalatin qabsoo isaanii cimsanitti fufaa jiran kanaaf uummanni Oromoosis garaa murannaadhaan qabsoo dhumaa kan akka godhu kanuma dhaamsa kenna ta'a. Egaa haala hiriiraa walduraa duubaan kan isin maaliin gotaa nu hordofa. Oromoon gaafii inni gaafate kan bu'uura deebii argatutti Oromoon diyaaspooraaf rafuu hin qabu. Yoo kana goone dirqama rabbiin nurra kaa'e dirqama Oromummaa qabnullee ba'aa akka hin jirre walitti haa himnu. Akka yeroon geesseet ani maal godhe jedhee of haa gaafadhu dirqama bahee jira. Adda Leeyilaan dirqama bahee jira jettee of gaafat. Hajiin dirqama kiyya bahee jira jedhee yoo of gaafate tokkoon namaa guyyaa sana dirqama ba'a. Har'a namuu kaambii bilcheeginnaa jala walakkaan isaa mataa qabatee haati Oromoo har'as dhiiga booyaa abbaan Oromoo har'as ilma isaa wareegame kan silaa qotee hiyyummaa jalaa isa baasu naannoo Amaaraatitti ergamee Amaaraa deebisiisuudhaaf yeroo isaan achi gahan ammootu faannoo dugda duubaan rasaasaan akka ilmaan Oromoo lafarraa guuraa jiru kun haqa miidiyaa irratti isaan mootummaan isaanii aangawoota waraanaa dabalatee waan isaan godhan waan dirree irra jiru. Kuni waan nuti irra kaayaa jirru miti. Barattoota magaalaa Finfinnee keessatti mana barumsaa keessatti barattoota Oromoo nyaata summeessanii nyaachisuun irra deddeebi'ee mul'ataa jira. Ilmaan Oromoo godina Booranaa, Arsii, Karrayyuu fi naannoo Baaleen dabalatee iddoo garagaraatti uummanni Oromoo beelaan dhumataa jira. Mootummaan hanga diyaaspooraan iyyuu ummata kana laaluu hin dandeenye. Biyya akkuma Hayila Sillaasee akkuma Dargii salphinni itti bu'u uummanni lafa dhumataa horiin dhumataa jiru yeroo gara addunyaa bahu fakkeessaadhaaf ka'aniitiin horii taffiffiiqaa jiru. Kuni osoo isin waa jalqabu baattanii mootummaan biyya sanaa Oromoodhaaf dantaa hin qabu. Kanaaf waan dandeettanii Oromoon humna isaa ijaarachuun dirqama ta'a. Sabni humna hin qabne sabni irree hin qabne ergamtuu ta'a. Sabni irree hin qabne jaakkeettiin keellee keetii miti. Abbaa humna qabutu guyyaa haalli isaa mijaa'e jaakkeettii keellee sirraa mulqateetii fudhatee deema. Haalli akka keessa jirru akkaataan faannoo itti ijaaranii waan biraa dhiisa. Amma dura guyyaa Abiyyi aangotti bahu baangaa kontiraataa konkolaataa hedduu kontiroobaandiidhaan biyya alaatii galee qabne jedhan. Kaleessaaf dheengadda baangaan sun bakka inni dhaqe agartanii mi? Warra eenyutti qabatee baangaa kontiroobaandiin alaa galee sana deemaatii jira. Faannoodhaan baangaan sun eenyuun ittiin qaluudhaaf biyya sanatti galchan? Oromoodhaan. Kanaaf Oromoo ati yoo namni diinni si qaluudhaaf si qophaa'u yeroo ati callisteetuma mencaa ati argaa qabdutti heera mootummaati. Mencaa qabaachuun mencaa oorruu jala harama ittiin kaasan qabaachuun yakka yoo sitti ta'u mootummaan biyya sanaa mootummaa kan kee akka hin taane kanaa ol ragaa biraa sitti muun hin barbaachisu. Gorjamiin yoo barbaadan rooba roobsisnee jedhan. Ummata Oromoo ammoo beelaan fixan qeerroo Oromoo daa'imman amata 14 umrii isaa kan hin qabne itti dabalanii daangatti akka ergan warroonni Tigraawaa waraabaniitiin isaan facaasan agartanii jirtan. Kuni haqa keenya dhugaa keenya osoo qabnu mana gallee ukkaamamnee
Oromoo irraa wanta tokko osoo hin fooyya'iniif nuti mana jallee taa'uun rabbillee nu dhiisu seenaan illee nu dhiisu sammuun keenyallee itti nu gaafata. Kanaaf Oromoo Minisootaa waan biraa isiniin hin jedhu warri hadhaas dhuftan yoo mana galtan hiriyaa keessan iddoo kana dhuftan maal ni duuteehi maal Oromiyaa keessaa namni du'a dhaabeehi maaltu gale maa argatte kophatti bilisoomteehi gaafii jedhu gaafadha. Nam bilisoomiyaa jedhu bilisummaa isaa hin hawwinaaf nullee garuu Oromoon gibrumbaa jala jira. Hadha waan biraa dhiisa qabsaa'onni saba qeerroon biyya kana keessa jijjiirama fide mana hidhaatitti fi ajjeechaan mana hidhaallee seenanii osoo hidhamaniitiin jiraatanii waan gaarii beeka. Mana hidhaa keessaa fuudhanii ajjeemnaan roorroon tadhuma ajjammattee jennaan bosona seenan. Hadha bosona irratti ammoo sagaleen olla sagaleen bilisoo qabsaa'ota Oromoodha. Feesbuukii irratti illee akka faxaane yeroo dhoorgamu kuni rafuu diyaaspooraati. Warri biyya keessa feesbuukii irratti dhiibbaa godhuu danda'a? Humna maaliitiin? Hojii eenyuu ture kun? Hojii keenyaami? Feesbuukii amansiisuun, yuutuubii amansiisuun, biyyoota alaa amansiisuun haqa keenya ganamaa fi galgala boonyee boochisnee barbaachisaa taanaan halkanii guyyaa jala gallee himuun dirqama kiyya dirqama keessan abbaa biraa irraa hin eegina. Nama heddullee eegina. Nama muraasatu jijjiirama fida. Garuu Oromoo waa takka godhuu danda'u qaba. Wal jala yaa'u. Uummanni Tigraay qawwee horatan. Ijaaraman. Biyya alaatitti hiriira dhaabanii jiru. Sagalee isaanii dhageessifachuu dhaabanii jiru. Lamaanuu wal jala deemu. Yoo nuti sagalee biyya alaa callisnu waan ollatti illee dhufu argaa. The only way we can fight back, the only way our voice can be heard is if we clearly tell them what is right and what is wrong to whomever. Warra taasii kabbaruu kanallee akka inni jarri fudhataan tanama maal godhaa agartanii mi waan maqaa Oromoo jedhu kun keessa hin jiru. Maqaa Oromoo jedhu kana nama kaasaa jiru argatanii maaf hin kaa'e. Nutu rafuu jira thank you. Nutu halkanii guyyaan hojjetin nuti irreen illee waa lama goonu Oromoo. Yooka humna gaha hin kadhannu sana booda. Yooka ammootu lamaanuu qixa oofuu danda'uu qabna. Aadaraa warra asin dhufne itti dubbadha. Marsaa lammataa hiriira yaamamu Oromoon tokko akka mana namne akka guyyaa 35 itti dhufnee guyyaa hiriira guyyaa lammataa hayiwee lammataa itti dhufnee sanan Oromoon gadi bahee yeroo kana keessatti uummata isaatiif yoo dhaabban yeroo nuti qabnu kanaa ol hin jiru seenaanis itti nu gaafata itti sin gaafata kan wada barbachuudhaaf galatooma. Thank you. Oromoo jirtu yaaboo dhugaadha. Oromoo waan seenaa walitti himnu hin qabnu. Dhugaadha ilmaan Oromoo kanneen daayispooraadhaa hiriira bahuun barbaachisaadha. Nama hiriirri nu ga'ee jiru dura ni dhaabbanna akka jirutti. Hiriirri waan bu'aa hiriirri fidees arginee jirra. Garuu sanarratti waliin dhaamsa dhaabuu barbaadu. Gootawwan keenya kan gaara jiruu fi kan biyya keessa jiran. Gootawwan keenya warri gaara keessa jiran ilmaan Oromoo naannoo jiranitti itti dhufanii akka hawaasaatti walitti qabanii isin saba biraan tuqinaa nuti isiniif qabsooyne ja'anii qeeroo fi qarree itti himanii qeeroon osoo jala iyyaane biraa deemuun sablina. Ilmaan Oromoo 90 takka adda bilisummaa Oromoo barbaanneetti itti dheene nuti. Dhugaata yoo taate yeroo har'aan tanaa osoo ilmaan Oromoo dhumaa jiranu adda bilisummaa Oromoo yookaan waraanni Oromoodha ilmaan Oromoo ni dhammeessine jedhee yeroo fudhachuu qabu. Kanaafuu Oromoo wanneen dhaamsa isinii dhaamu hiriiran baanuu jettanii hawaasa Oromoodhaa kan Minisootaa keessa jirtan hawaasa Oromoo kanneen biyya alaa jirtan hundi keessanuu daayispooran hiriira bahuun barbaachisaadha. Yeroo dabrees ammaas taanaan haga Oromiyaan bilisoomtu haga mootummaan nama nyaataan mootummaan Abiyyi Ahmed Piraayim Ministeerri Itoophiyaa kan jiru beekin haga aangoo tanarraa ka'uu hiriira bahuun barbaachisaadha. Akkuma warra kaleessa diina keenya kanarra diina keenya dhahuu irratti bira keenya wanni isaan jaan daggala keessa naannoo Tigraay waan isaan jaallaaltanii gartan
ilmaan Tigraay kan biyya alaa jirtan kan diasporaadhaa maqaa isin goona akka isin ol galattanii dhaabbattanii qobateessan dhaabbattanii deemtan isin goona jaaniiti hoggantoonni isaanii dhaabbatanii dhaamsa dabarsaa jiran. Nutis waraana keenya gootawwan keenya cinaa dhaabbannee akka isaan wareegama kabalanii akka qoba dhaabannee biyya alaa kana keessatti ummata kana ummata nu dhageenya kana dhaabbannee kadhachaa ooluudha akka qoba teenya dhaabannee orbaanee dubbannu isaan cinaa dhaabbannee isaan haa gargaaruun isin jeen ilmaan Oromoo. Ni sobe ilmaan Oromoo. Ni sobe akkaataa dhuuntee isaa baanu ni sobe. Karaa kana malee hin jirre. Gootni keenya Jawaar Mohaammed eenyuuf jecha sitti siina isaa kaa'ee ilma isaa dhiisee Oromiyaa gale. Oromoof jechaami. Ni wallaale inni akka keenya kana bareedee akka keenya kana jiru gaarii jiraachuu ni wallaale. Arra mana hidhaa keessa jira. Eenyu kan mana hidhaa keessa jiru? Jawaar Mohaammed hibar. Kan ilmaan Oromoodhaa kutaa kudha takka kan dhaabni Oromoo kan immoo qabsaa'onni Oromoodhaa amat 45 mataa walitti qabin halkanii guyyaa hirriba dhabee ilmaan Oromoo mataa walitti qabin. Long life Jawaar Mohaammed. Long life for Jawaar Mohaammed. Long life for Jawaar Mohaammed. Long life for Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed haa jiraatu. Mohaammed haa jiraatu. Baqqala Garbaa haa jiraatu. Baqqala Garbaa haa jiraatu. Hamzaa Booranaa haa jiraatu. Hamzaa Booranaa haa jiraatu. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haa jiraatu. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haa jiraatu. Gootawwan keenya kan mana hidhaa jiran haa jiraatani. Gootawwan keenya mana hidhaa jiran haa jiraatu. Haa jiraatani isaa. Mana hidhaa keessaa qabsoo nu godhu jiran. Mana hidhaa keessaa qabsoo nu godhu jiran. Mana hidhaa keessaa nama isaan gaafatu dhufanii qabsaawa haga dandeessanitti isin cinaa jirraa jedhaniin luk. Laali gootawwan keenya kan biyya alaa kana keessa jirtan hayyoonni mataa waliin nu qabuu dadhabdanii hayyoonni keenya hidhamnaan hiyyummaadhaan akkana taanii jechuudha. Dhaloonni mataa bahuu qaba. As bahuu qaba. Mataa walii qabachuu qabna. Hawaasni Oromoodhaa hayyoota isaatiif hiyyoome malee qabeenya kannuun hin dadhabamne. Kanaafuu ilmaan Oromoo hiriira bahuu irratti hamileen cabsina. Warra hiriira bahuun maariyyoon minxaarroo isin jiru hin dhaga'ina. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Oromiyaan ni bilisoomti. Abiyyi Ahmad very soon ni deema. Hamileen cabsina. Ni deema miti ni deema. Abiyyi Ahmad ni deema. Waan nuti as deema. Waan nuti as deema. Abiyyi Ahmad ni deema. Humnaan deema. Nu achittis nuunis ni deema ni deema. So wanni jechuu qabnu gaamma maal? Qophaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Mataa walii qabanne. Kanaafuu irraa bu'ee waan dhaggeeffataniif galatooma. Oromiyaan ni bilisoomti. Hidhamtoonni keenya ni bahan. Oromiyaan ni bilisoomti. Hidhamtoonni keenya ni bahan. Jiraadha. Waan takka qofarra isinii dabala. Waraqaa gadiyoo kana warri Ameerikaa kun murteesse dhageessaniimi. Namni waan san hin dhagahin jira. 445 hin dhageesse jira. Maal jedhan achi keessatti warra Tigraay maal jedhan? Ollaa wajjin hariiroo qabdan. Maal jedhan? Adda addaabaa jedhaniimi. Ollatu uummata hedduu qabamoo PDF. Soorrati makumaare. Soorrati makumaare. Uummata miliyoona 40 yoo xiqqaate garuu 50 tilmaamamu. Wajjin hariiroo qotadhu hariiroon kee addaan haa citu yoo jedhan hangam akka ati tuffatamte beeki nan wayyachuu barbaade hangam akka tuffatamte of jalaa ka'uuf bahu demuca kee qofa abbaa biraati miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bakka nagaa walitti deebine guyyaa duraatti ammallee namni numa dhufa inshaallah ni rafne nuutu rafe biyyallee dhaatillee ni rafne jechaadha. Ani immoo gartee waa hedduu dubbatuufi miti wanni hin dubbadhu immoo ummanni keenya ka gartee biyya alaa jirtan gartee dubbattanii jirtanii isinuuti. Warra biyyaati man dubbadha. Warra biyya keessafuu sheekotii teenya manguddoo teenya bilisiginnaa jalaa deebi'a. Abiyyi ni kun isin fudhatee kan dabarre. Akka isin fudhatee dabarre
sheekkotii ustaadota tokko tokko kan gartee raayyaa haa qabsaa'u jee tokkuma tokko gartee qabsoo kennee ofii abiyyi jalatti galee abiyyi jalatti kursii qabu jooharuu isa jalatti qabe kabajaa hin arganne diqaalaa biratti kabajaa barbaadina bilxiginnaan diqaalaa gabra biratti gartee kabajaa hin jirtu saniifuu sheekkotiin teenya tagaafa masgiinni gubate jahadan lallabin arrammoo gartee juntaan achiin dhufte jahadatti godhaa warri jettan jahada warritti godhaa jettan jahada akka isinitti goonu beekadha nama salaachiftan warri arra masgiida keessa jahada hundatti godhaa jettan xilaata Oromoo ta'u xilaata haadha Oromoo ta'u beeka warri mallee gartee raayyaa ittisa biyyaa jettanii nutti jajjan raayyaa ittisa biyyaa gartee tanaan dura kadhannee dadhabne gartee nama meeqatam dubartii teenya warra gudeede raayyaa ittisa biyyaa maddii dhaabbanna jettan bakka dhaabbata rabbi isin jalaa haa kutu warri nu bilisummaa dura dhaabbatee ilmaan keenya dhiiga ilmaan keenyatiin gartee warri oriu isin waa takkallee I'm gonna stop it. namni gartee isin warri gartee leencoo lataadha duruu gantuudha gantuudha ammoo sheekkotiin harkaaf hin dhaabbanne nama takkaa gartee manguddoon dhugaaf hin dhaabbanne dhaabbadha uf laala keessafuu gartee amma alamuu simeedhaa deemee warra bibbite warra walloo keessa gartee ijoollee teenyan deema karaa waraana jahadatti deema warri jettan dhaabbadha uf laala mililikii gartee gargaaruudhaaf ilmaan mililik maddii dhaabbadha warri jettaniin dhaabbadha handhaamsan isinii qaba waa takkallee gartee isinirraa humaan sodaadhu isinirraa humaan eeggadhu nama haqan dubbanne namni haqan dubbanne sheekallee rabbi namaan godhin wanni tanaafuu du'aayin teenyallee qeebalamuu diddeef kitaaba himtanittiin diddalaydan jahada godhaa hajaan abiyyitti jahada godhu daani'el kibratitti jahada godhuudha malee warra gartee haqa ufiitiif falmatutti jahada godhuudhaa miti duraanillee wayyaanee humaan hungoon warri nu fixe jala deemtuudha jala deemtumaan nu fixe arrallee gartee isaanin kotta nu Oromoodha waliin ta'inaadha onagii waliin ta'inaadha kotta nuti duraanu miila isinirraa dhiina arrallee miila isinirraa dhiina isaanumaan addaan hafaadha isinitti araaramnaa jechaa jiran waggaa tana maaliif deeman Oromoo fixuudhaaf deeman isin warri Oromoo ficcisiisutti jiru warri deemee isa jajjaju warri akkamitti nagaa deemee walii gadi gartee footoo hau nurraa dhaabbadha rabbi sodaadha dhaabbadha uf laala gartee deebi'aadha ijoollee tana gartee dhumatti jirti ilmaan keenya achitti maa deeman jihaadan bargaafa gartee tigireedhaan gartee ijoolleen teenya kantitti karatti baatu manguddoo fi sheekkotii walitti qabdee mari'achiifti kun gowwaa akka isaa walitti qabeetuma achirraa afaan banu rabbi isa haa darbu rabbi fi kayta jala deemullee rabbi haa darbu awwaalli amaaraa gartee rabbiin